nagaa waaqayyoo isiniif baay'atu nagaan keessan irraa hafaa ta'u ani tajaajilaa keessan abdiidha. Barumsa keenya yeroo darbee keessatti obboleessa tokkicha obboloota isaatti of mul'ise mata duree jedhu itti laannee sirnuma boqonnaa 42 kaasnee amma boqonnaa 44tti walii wajjin ilaaluudhaaf jalqabnee turre. Boqonnaa 42 fixneeti kan dhaabne isa darbee si yaadachiisuudhaaf obboleessi obboloota isaatti of mul'ise ijoollee abbaa tokko akka ta'an abbaan isaanii Yaaqoob akka jedhamu maqaan ijoollee sanaa immoo beekamaa Yoosef, Biiniyaam, Shemiyoos 12 isaanii beekamaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo irra jira. Yoosef kun garuu isa abbaa mul'ataa abbaa abjuu ta'ee obbolaan isaa qabanii gurguran biyya Gibxiitti isadha. Seenaa isaa beektu isa baay'ee keessan lixu baay'ee lallabamnee baay'ee barsiifamnee irra waan ta'eef yeroo hedduu waan dhageenyeef waa'ee seenaa Yoosef agasmara amma barbaachisammaan isaa natti mul'anne. Garuu bara Kana'aan beela'e biyya hin beelaadhamee hin yaadamne biyya Yaaqoob keessa jiraatu biyya kakuutu beela'e beela cimaa Kana'aanitti ta'e bara Kana'aan beelli cimaan qabate biyyi Gibxii immoo minaantu jira baay'ee kan nama dhibu. Al tokko tokko dhoksaa amantoota jalaa dhokatetu ormoota bukkeetti argama. Sababii isaanis isinitti hima. Sababiin isaa namni mul'ataa gaafa gurguramudha. Sababiin isaa qulqulloota wal fudhachuu gaafa didanidha. Sababiin isaa jaalala amantoota gidduudhaa gaafa badudha. Sababiin isaa obbolaa wal jaallachuu gaafa dhiisudha. Gaafa obbolaa wal jaallachuu didu, gaafa waaldaan amantooti iddoo walii dhaban, gaafa abbaan mul'ataa yookaan namni mul'ata baatu gurguramu utuun jaallatiin beelli cimaan biyya kakuudhaaf laatame biyya kakuu keessatti beelli ta'a. Yeroo sana garuu dhaabbatanii of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jedheen yaada amana. Ammumayyuu dhoksaa gurguddaa baay'ee barbaadamaa jedhamu waaldaa kiristaanaa gidduudhaa baheera. Sababiin isaa namatu nu gidduudhaa bahe waan ta'eef. Erga nama kana jedhee waa'ee kutaa darbee si yaadachiisuudhaaf obbolaan Yoosef erga biyya Kana'aan keessatti beelli cimaan ta'e abbaan isaanii iddoo teenye wal ilaallu biyya Gibxii gabbu'aati dhaqaa biddeen midhaan nuu bitaa yeroo jedheeni qarshii ittiin midhaan bitatan fudhatanii biyya Gibxiitti gaafa gabbu'an Yoosef waan isaan godhe hundumaa ilaalleerra. Tokkoffaa irratti waliin barre Yooseftu isaan beeka malee obbolaa Yoosef isaaniin hin barre turan. Kana jennee Shimiyoos hidhamee dhaqaatii obbolaa keessan isa qotisuu sanatti himtan sana fidaa jedheeni isaantu itti obbolaa qotisuu qabna Biiniyaa jedhama. Inni immoo abbee keenya biraa ba'u abbaan keenya isa akka agartuu isaatti ilaalattiin jedhanii jennaan dhaqaa isa fiddan malee jedheeni yeroo isaan Biiniyaamin fidanii dhufan simannaa Yoosef mana isaatti taasise irratti dhaabne. Simannaa Yoosef mana isaatti taasise suni Yoosef mana isaatti nyaachisa akka ta'uuf dhaqaa qalaa nyaachisaa jedhee erga hojjetoota isaatti mee hojjetoota isaatiin obboloota koo kana obboloota koo hin jenneen isaan keessumoota Kana'aanii dhufan kana simadhaa gaafa jedheen obbolooti Kana'aanii dhufan sun obbolooti Yoosef sun akkas jedhan no nu ajjeesuuf jedha balleessaa nurratti argateedhan badii keenya nurratti argameedhan maanni badiin keenya jennaan maanni badiin keessan jedhee hojjetaa Yoosef gaafa gaafatu yeroo darbee gaafa dhufnee midhaan bitannee nuyi kaffallee turree kaffaltii nurkaa fuudhee nama midhaan keenyatti nu hidhee wallaallee jedhanii citii baasan. Na hubadha Yooseftu gatii tokkoon isaanii kaffaleef. Hannaan darbe miti midhaanichi rasiitii qaba akkuma keenyaarraa kana jechuudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.
kan tokkoon isaanii dhoksaatti kaffalee fi gatii isaanii immoo qalqala isaanii keessatti dheef Yoosef. Hojjetaa Yoosef akka jedhe baay'ee kan namatti tolu. Waaqayyoon keessan gaarummaa isinitti agarsiiseera. Mooticha faana tolaan isin ilaaleera. Isa darbeef hin yaadda'inaa jedheen. Namni cubbuu darbeen of kasasu yoo jiraate har'ayyuu gatiin kee kaffalamaadha. Gatii keessa darbeetiin of hin kasasin. Seexanni wanta inni godhuun isinitti himu. Cubbuu ati tuuti gooftaan fudhatin. Cubbuu ati ergatuuti gara gooftaan dhufin. Hojjetti hunduma dookimentii baatee dhaabatee si kasasa. Gaafati waaldaa keessa dhaabbattu akka ittiin faarfanneef. Akka jedhaa deebisaa. Gatiin koo ni darbe kaffalameera jedhaani. Gatiin keessan ni darbe kaffalamaadha. Hojjetaa Yooseftu akka jedheen. Isaaf hin yaadda'inaa jedheen. Kottaan madaqaa nyaadhaa jedheen. Mana Yoosefitti geessee nyaachisite. Hin nyaatanii. Hin dhuganii. Utuu hin bitin. Warri kaan bitatanii ofirra deebi'u warri kun VIP kilaasiin kennaniif nyaatu. Nyaachisitaaf. Hin barre kanallee isaan. Obbolaa Yoosef. Namooti baay'een har'ayyuu mana Waaqayyoo keessaa kakuu haaraatti qabaaf nu nyaatu. Kakuu qabu. Kakuu argachaa jiru. Hin tajaajilu hin tajaajilamu. Iddoo isaanii hin barre garuu. Teessoo isaanii hin barre. Obboleessa isaanii hin barre. Abbaa isaanii hin barre. Nyaachuun mana Waaqayyoo keessa jiraachuun waaqessuun tajaajiluun tajaajilamuun obboleessa ofii nama barsiisu na hubadhaa. Erga nyaatanii erga isaan boqotanii booddee Yoosef dhufeetti mul'ate. Annatti fakkaata akka wattaaddaraatti waan itti haasa'u natti fakkaata Yoosef. Fuula isaa gurraachesseetti akka isaa diraamaa isaa kan natti mul'atu jechuudha. Gaafa inni dubbisu lafaa kaanii gooftaa koo jedhu nu garboonni kee dhufnee midhaan bitachuu dhufnee maal balleessinu fuula isaa duratti rommaa sodaachaa. Yaada mootii Gibxiisuma godhanii yaada jiru isaan. Maal kutaa kanarraa waan guddaa akkasiin barattan kan abdadhu obboleessicha obboloota isaatti of mul'iseedha mata dureen keenya. Obboleessicha obboloota isaatti of mul'ise. Erga isa darbee waan isaan ta'an hundumaa gaafatee booddee maal gootan erga dheen booddee fuula obboleessa isaa haadhoo isaa Biiniyaamiin ilaaluu dadhabee dudduubatti galagalee boo'a ture. Yaada kilaasii biraa keessa lixee dhossee boo'ee haadha tokkorraa dhalatan Biiniyaamii wajjin waan ta'eef. Of qabamuu dadhabutti isaan duratti garuu hin boonye. Dhossee boo'ee addeebi'ee meerroo obboleessi keessan jennaan kunoo Biiniyaam isa kana jedhanii. Haammatee morma jala dudubbisee boo'aa gaddaan utuu ofirratti hin naqqaasisin keessa isaatiin boo'aa. Amma kan isin gadda jettan dhugaadha waan ta'eef midhaan barbaaddan bitattanii deemuu dandeessu. Nagaa Waaqayyootiin isin hiikee dhadheessa sana sidhaatti hiikee hunduma keessaniin bitadhaa deemaa jedhee. Maal godha obboleessa haadhoo isaa sanaa fi hojjetaa isaatiin yeroo isaan midhaan bitatan akkuma dheengaddaa gatii isaan ittiin midhaan bitatan sana qalqala isaanii keessatti dhiyeedheen. Gatii isaanii moqottu na gaafadhu nan kaffalaa jedheen. Haleluuyaa. Kan Biiniyaamiin keessa immoo waancaa qodaa ofiitti dhugu mootiin itti dhugu qodaa filatamaa kan isaa keessa kaayedheen. Erga midhaan bitatanii biyya Gibxiitii ba'anii Yoosef gaadduu warra isa jalaa hojjetan ammas duukaa buuse. Yaada obbolaa Yoosefii biyya Gibxiitii gaafa ba'an lafa isaan boqotan muka isaan jalatti haala garfatan jalatti hojjetoonni Yoosef duukaa bu'anii qaqqaban. Dhaabbadhaa ittiin jedhan. Yeroo kana gaafa galagalan ilaalanii hojjetoota Yoosef loltoota biyya Gibxiiti
hinnaan ijoollee Yaaqoob maal balleessinee gooftolii koo maal goone jedhaniin ay qodaa badee jedhaniin na hubattaniittu barumsa koo kutaa darbee keessatti dubbadheera ijoolleen Israa'el hannaan hin beekaman qulqullummaadhaan beekamu kanarraa kan kee hundi isaanii kakatan nu waan tokkotti hin buune konfidensii guutuudhaan akka waan tokko harki isaanii qulqulluu ta'etti kakatan hundi isaanii waan tokko harka keenya irra hin jiru gatii keenya kaffallee minaan keenya bitannee baaneedhan asirratti waa dubbachuun barbaada macaafni qulqulluun akka jedhu Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti hundumti nu yakkaniiru ayyaanni Waaqayyoos isaanitti irrateera lubootaaf paasterootaaf qeesotaaf amantootaaf dargaggootaaf ol adeemtotaaf dhaamsan qabaar ani qulqulluudhaan nun baasu ani jiraan nun baasu ani dadhabaadha ani cubbamaadha ani hin danda'u jechuun nu baasa harka laachuun nu baasa araarri Waaqayyoo kan warra dadhabaniiti ayyaanni Waaqayyoo kan warra harka laataniiti obboleessa ko keessa keetti waan qabatteertu sana hinaaffaa aarii jibba sana hin danda'u na keessaa buqqisee diin Waaqayyoon gaafa isaan nu nagaadha waan tokko hin qabnu jedhan hiikama qodaa hiikaa jedhaniin eessarraa hiisisu kan Biniyaam irraa hiisisu mucaasa wallaalaa kanaan hiikee jedhaniin gaafa hiikamu qodaa Biniyaam itti midhaan bitate sana keessa waancaa mootiin itti dhugu jira hundumti isaanii naan kanayyuu qodaa mootiin itti dhuguudha kakaasaa nutu qodicha hiikin kakatanii namni qodaan kun biratti argame haa ajjeefamu jedhan haa ajjeefamu yoo kana achi immoo bara isaa mootummaa kanaaf hojjetaa ta'u jedhan mootiif ergamu jedhan kan inni keessatti argame qodaa Biniyaam hundi isaanii gaafa hiikan qodaa isaanii keessa iyyuu saantima jira isa qodaan mootii keessatti argame qabanii dudduubatti deebisan isaanii hin deemaa jedhan hin deemnu jedhan waa'ee Yihuudaan jedhetu na gaddisiise akka jedhani abbaan keenya inni kun qabamee dhamurra an qabamee dhamutu wayya ana qabii qabaanuidha iddoo Biniyaam qabamee dhamu dhageenyaan abbaan keenya numa du'aa jedhan maaliif kaleessa gaafa Yoosef qabamee biyya Gibxiitti kennamu sana hin didin turan isaanuma qabee gurgurate ture har'a immoo Biniyaam irratti yaadi galagalfatan kaleessa Yoosefin kan gurgures isaanuma har'a immoo lakkiin gurgurru obboleessa keenya ana wayyaan har'a dhufe iddoo obboleessa kooti anduu wayya iddoo obboleessa kooti ana wayya abbaan koo Biniyaamin baay'ee jaallata kana booddee hundumti isaanii sassaabamanii mana mootiitti deebi'an Yoosef biratti deebi'an hundi isaanii Biniyaamin laachuu didanii hundi isaanii Yoosef biratti deebi'an Yoosef sibsabaa teessisee hunda isaanii balleessanitti immoo balleessineerra kanaafuu ree maal wayya maal jettan iddoo Biniyaamin ana wayya ana dabarsaa na laadhaa gaafa kana dhaga'u Yoosef hojjetoota dhaloota warra Gibxii ta'an mana keessaa gabbaasisedha macaafi Gibxii warra Gibxaawii ta'an mana keessaa gabbaasise of qabuu dadhabe haleluuyaa of qabuu dadhabe gaafa isaan waa'ee Biniyaamiif ana du'u ana wayyaa ana hidhamuu wayyaa dabarsinee laannu abbaan keenya waa'ee Biniyaamiif dandeen jiraatu hin du'a gaafa isaan jedhan
garaa keessaa galagale Yoosefiin. Yeroo kana wayyaa golgaa mootummootaaf ta'u ministeerotaaf ta'u isatiin uffatee ofirratti tarsaase. Gaafa ofirraa tarsaasee of qabuu dadhabee inni boo'u an obboleessa keessan Yoosefi isa siin kanaan dura biyya Gibxiitti gurgurtanidha. Isa siin boolla keessatti gabbuuftanii boolla keessaa baaftanii ixaatti buufattanii hamma kanaan gurguranna jettanii teessanii mari'attan sanadha amma. An obboleessa keessanidha. Waaqayyo way beekaaf biyya Gibxiitti isin dura ganna buuse. Gatii keessan akkan kaffaluufi amma yaaddayna hin boo'ina. Maaltutti dhaga'ama bulaa Yoosefitti yeroo kana? Si'a lammaffaa midhaan bitachuu dhaqan Yoosefin akka ta'e hin barre. Kanaan dura dabarsanii salaatan. Ija jibina maaliitii Yoosef dura dhaabatu? Yoosef akka jedheeni haleluuyaa obboleessichi gaafa obbolootatti mul'isu akka jedheen har'aa kaatanii yaaddayna na bira jiraattu. Amma konkolaataa fardeenii konkolaataa abiddaa fudhaa dhaqaati. Abiddaan deemu dhaqaati. Abbaa keessan fidaa kottaa. Warra qeettafanis fidaa kottaa. Haleluuyaa. Obboleessichi nu fudhachuu dhufa. Obboleessi keenya hangafaa Yesuusi. Nutu san beeku malee inni nu beeka. Namni viidiyoo kana dhaggeeffachaa jiru obboleessa cimaa tokko qabda. Innis Kiristoos jedhama. Laabaa raabaa yaagiyaaf raassee keetee jeeniyaama. Si fudhachuu dhufa. Dhaqaa abbaa keessan warra qeettafe hundumaa sassaabaa fida. Amma nyaata bitanii hin deemne. Gatii kaffaluunis hafeerama. Gatii keessan kaffalee raawwadheera. Ammaasuma jiraattu. Rakkoo guddaan obboloonni obboleessa isaanii wallaaluudha malee obboleessichi obboleessa wallaaluu miti. Obboleessichi eenyuun wallaalu. Lafa wallaalanis hin jiru. Obboleessicha hunduma namaa beeka. Nutu isa wallaale malee nuun akka hoolotaa karaarraa bannee turreedha macaafi. Karaarraa bannee turre karaatti nu deebisuu dhufe malee. Obboleessi keenya hangafa Yesuus Kiristoos. Macaafni qulqulluun akka jedhu gaaf tokko Yesuus Kiristoos lafarra gaafa deddeebi'aa ture utuu barsiisuu manatti galuu irraanfate. Barumsa duukaa gandaa gandatti biyyaa biyyatti utuma darbu. Haati isaa Maaramiinii fi obbolaan Yesuus Kiristoos warrumti haadhoon Yoosef irraa dhalatan Yihudaa faan Yaaqoob faan manatti galuu dide obboleessi keenya jedhanii aaranii lafa inni jiru iyyaafata ka'an. Maa galuu dide Yesuus jedhanii gaafa dhaqanii lafa Yesuus Kiristoos keessatti barsiisaaru mana tokko argatan. Obboloota waan ta'eef hollixuun isaan hin barbaachisu. Ala dhaabatanii dhaamsa ergan. Balbala qosoqqosanii maal barbaaddu jennaan nuun obbolaa Yesuus kunoo haadhi isaa immoo nu wajjin jirti. Yesuusin barbaannaa dhaqiitii Yesuusumaanii obboloota keessi barbaadaa jira. Haadha keessi waamaa jira. Kottuun gallaa al tokko galii boqodhu maal gandaa gannatti dabarte jedhaniin jedhi itti miidhan. Innaan akka jedhaniin akka jedhe Yesuus deebii ni deebise. Balbala banee gadi ni ilaalle. Obboloonni koo warra kana jedhe. Haleluuyaa. Haati koos warra kana jedhe. Na hubadhaa. Garmalee akkasin barumsa kana inni nan abdadha. Nun obboloota Yesuus kan taane Waaqayyo wajjin qixxee taane miti. Nun obboloota Yesuus kan taane waaqummaa isaatiin qixxee isaa taane miti. Obboloota Yesuus taane jechuun obboleessa hangafa qabna jechuun wabii kan nu darbe akka namaatti dhufe gatii keenya kan kaffale. Gatii keenya kan nurraa baase bilisa kan nu baase nama ta'ee dhufe
akka koo akka kee gadameessa keessaa ba'e foon dhiigu lafee cabu nan nama daa'u baate gatii kaffalamuun irra jiru tokko tokkoon kaffalee anaaf siin bilisa baaseera. Ati amma viidiyoo kana kan ilaalaa jirtu amanta yoo ta'e obboleessichi gatii sii kaffaleera. Gatii kaffaluuf namooti baay'een soomaaf sagada baasu. Guyyaa 40 guyyaa 80 kadhatu. Cubbuu ofirraa miicuudhaaf. Cubbuu kee miicuudhaaf obboleessichatti amani. Obboleessa tokko akka qabdu amani. Inni gatii kee sirraa baasuudhaaf dhufe. Gatiin kee kaffalameera. Obboleessichi nuu mul'ateera. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Barumsa keenya kutaattaa nutti amma wal agarrutti nagaa Waaqayyoon ani tajaajilaa keessan abdiidha.